Nane bisaatiin of kolcha. Abbaan gadaa na of kolcha. Jaarsi Oromoo na of kolcha. Eebba Oromoo biyya keenya irraa haa bushu. Eebbi Oromoo dhala keenya haa qaqqabu. Biyyi keenya biyya keenya haa ta'u. Dhalli keenya biyya keenya irratti haa jiraatu. Dhiiga dhala keenyaa lafa keenya irratti Waaqayyo nu agarsiisin. Guddina dhala keenya biyya keenya irratti nu agarsiisu. Isin immoo ijoollee Oromooti. Oromoodhaaf jettani Oromoon immoo kan siniif dirmatu siniif haa taasisu. Tokko jennee eebba maanguddoo kan abbootii amantaa of dura buusneeti kan nuti jalqabne kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa kan isiniif darbaa jiru sagantaa bashannana addaati bifa addaaf miidhagaa ta'een sagantaawwan babbareedoof miidhagoo kan isin biraan geenyu ta'a eebbi apheetee nuti qabatu jenna. Hayyee egaa barii haaraan hamilee haaraa qabaa gammachuu haaraa qabaa akkuma nyaataaf dhugaatii miira haaraadha kan qabu. Wiirtuu miidiyaanis bara haaraadhaan tokko jedhee as bahitu kan inni jiru miidiyaa wiirtuutiin egaa qophiilee garaagaraa yeroo dhiyootti qophiilee bashannansiisoo miidiyaa bashannanaa guddaa sadarkaa biyyaatti beekamu qabannee as baatu kan nuti jirru hawwiidhaan akka nu eeddan abdannaa ammaaf garuu yeroo kallattii piraayim miidiyaatiin isin bira gahaa kan jirru daawwattoota keenya. Namni barsoo yaantu dhugaadhamoo? Dhugaa. Jigooru. Akkasumatti maraan ba'e moo kan moo'ata haadhoo ko jigooru kooftaa'u. Baga yaanoo kageessi. Baga waliin geenye mee dhaabadhu. Baga Maati maaltu akkasii godhe? Ayyaana waggaan maal akkasii? Namummaa gadhiisee. Daa'imman kun ollaadha gaafa namni cooma muree waaddatee nyaatu itti urgaa. Anoo. Akkamitti waa guuttattee dhufaa jirta? Maala ko maala nyaanne. Garaan baatti nu kan bu'aa. Bottee ta'uti? Maala duraa gochina. Innunni homaan nuni. Mee amma ta'u deebiiti. Amo hojii kiraaraan faarfachuu kana namoonni baay'een nama biraatu kiiboordii rukutaa fi meeshaa muuziqaa nama biraatu rukutaa fi ofii immoo yeedaloo qofadha kan isaan hojjetan. Akkamiin ofuma keetiin of dandeessee faarfachuuf meeshaa ofii rukutachuu kana akkamiin shaakalla isaa milkeeffatte? Oolmaa Yesuus Kiristoos naaf godhee fannoo irratti waa'ee kuffannifamu isaa yeroo yaadu meeshaa akkamiitiin isa galateeffachuun qaba jedheen yeroo yaadu naannoo koo kan jiru ture kiraaradha. Kiraara kanaan waaqa kana yoon galateeffadhee maal fakkaata jedheen karaa kanaan kiraara kana barautarraa bar tokkotti darbuu hin danda'u. Bar tokko bara miti guyyaarraa guyyaatti darbuuf yoonni nama gargaareedha. Kanaaf iyyuu gargaarsuma isaa ajaa'ibsiifame. Barri haaraaraa barri tokko jedhamu gaafa jalqabu Waaqayyoo barri sun bara haaraaraa ta'e isaa booddee mucaan namaa ni fayyee fayyinni isaaf kenname guyyaa sanaa kaasee waggaa 30 guutuu addunyaa kanarra naannee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucaa namaa dhala namaa yeroo inni itti fayyiseedha waan ta'eef bara haaraaraa kan itti yaadannu bara haaraaraa kuni bara nuti itti bittaa gabrummaa seexanaa jalaa abaarsa jalaati gara bilisummaatti gara jireenyaatti gara ifaatti itti baaneedha kanaan yaadatama. Qulqullu Waaqayyo raawwatee mo'e ni guute samii fi lafarra galanni qulqullummaa kee